Gumuun darrattuu akkanat dafee waliif waa godhuu fi akka gartee obboleeyyoo waliin nagaa ta'ee walitti nageenyi isaanii duraan jiru adeemu godhuudhaaf tattaafachuun akka waan bareeda. Hedduu galatooma isaan lamaan itti aansee ammoo godhuu fi caalaanis inshaallah silaa foonii dhibdee shiituutti waan kana tun buqqaate akkuma fadhallee yoo ta'e namni wal bira jiraate waliif fayyisaa tullee garaa walitti hin fayyu. Amma ati akkuma hundattuu tun baddee rakkoon isin jirtu akka baddee isin inshaallah yeroo dhiyootti bakka isin beeynutti chaanalli isin rabdeen irratti akka hojii bareedaadhaan waan gaariidhaan dhuftan abdii qabna. Aisha Saadiqoo Haroo birraa hunda keessanuu galatoomaadha. Warri ammaan tan dhuftan asaantii fi caaltuullee warritti lafaatan waan kana akka dhufuu fi hedduu galatooma alfadha. Ammaan tan abdee garaa irra dabriiti shaashaa goonee dabarra akkasii galatooma alfadha. Thank you Muddo galatoomii. Osoo karaa araarratti achi hin deemne asaantii fi caaltuun yeroo takka viidiyoo nu banaa please isin lamaanuu viidiyoo naa banaadha. Muuturraa is kaafadha. Caaltuu asaantii viidiyoo keessan banaa. Haye gutaka yoo haas deebi'uun bahee deebi'uu yookaan immoo sagantaatti deebi'uu deemna. Okay hima gammachuu ta'e hin ibsattu akkanatti yoo. Haye akkanumatti hin ibsadha. Galatoomaadha carraa kanaaf. Hunda dura alhamdulillah rabbiin rakkoota nurraa furee itti aanee abdee warri karaa keessaatiinis dhiibbaa uumaa turtan hundi keessan galatoomaadha. Egas immoo waan rakkoo tana fide warra nurraa fure Saadiqoo fi Haroo rabbi rakkoo isinirraa haa buqqaasu horii teessan rabbiin barakaa keessaa kaayu gizee hunda harkadhaa bakka deemtanitti rabbiin warra furmaata namaa ta'u isin haa godhu hedduu takka gammannee galatooma. Thank you. Galatoomi asaantiinis nama dubbii kana hunda keessa quba qabu. Caaltuunis akkasuma nama yeroo hunda nu waliin jiru. Meetaali waan sitti dhaga'amee fi waan irra jirtu san duratti immoo hawaasni ijoolleen obboleeyyan keenya lamaanuu bira jiranii isin immoo giiftiilee gammachuu teessan isaaniif nuuf osoo hin ta'in isaaniif giiftiilee karaa gosa gosaatiin gumaachuu ni dandeessanii callaan ni jira wadoos ni jira hawaasaaf manni banaadha giiftii kannuu ni dandeessanii caali itti dhufu. Okay, durarratti adumti mataan gantii hedduu galatoomii bila kana karaa formaatatti jijjiiruudhaaf biyya waan akkanaa eegalan waan dilatti akkaatis jira. So bakka kanatti hanga guyyaa kanaa eeggattee sagantaa akkana kana qopheessuuf fayyadii fatumti abdee galatoomis jechuun barbaada. Itti aansuudhaan namoonni biyya kana keessa quba qaba warri as jiranis biraan nutti argama. Sammalee namoonni bakka biraa jiran Haroon hedduu keessa beekaa Saadiqoon ammoo dilasillee hin beeku. So isaan lamaan kophatti anjecha isiniif hin qabu osoo isin hidhuu dandeessanii osoo isin wanti godhuu dandeessanii dura abdeen isin duraa fuudhee isin saame araara ijoollee kanaa jaalala isin qabdan irraa kan ta'e saamicha wal harkaa gootanii hedduu galatoomaadhaa wallaahi jecha hin qabu osoo silaa bakka kanaa dhufuu baatee akkuma birraan jee dandeettii qabaannee lafumatti fadhumatu ta'e hedduu bareedaa ture garuu mooraan tana osoo waan takkan dubbatiin osoo lolli tokko hin ta'in osoo jechi hamaan isaan lamaan jidduu isin bahin dubbiin tun akkanumatti akkuma uummata keenyaa sanitti irra diddanii waan hunda nam lama qofaan bira fudhatanii karaa araara oofuu isaanii wallaahi jecha isin qabu hedduu galatoomaa Haroo fi Saadiqoo ulfaadhaa warra itti argamtan ibsuu Aishaallee ni baatee na fakkaate so isin hundinuu galatoomaa ulfaadhaan isin jaawwan bara waan hin qabu wallaahi. Thank you. Dali. Abdii maakii yoo jiraate ni galchitaa? Kan gastii keessa Kristiin namni harkatan jiru yeroo harkatan ni galcha. Maak yoo jiraate. Yeroo harkatan ni galcha. Okay. Asu ifa yoo jiraatte ifaanis ijoollee tanaaf lafee duddaa ta'ee hojii deemu ture. I think akka inni yaada akka inni kanatuun fadhaa ifaan siraa jiraatte ni fadhaa. Okay. Santii. So ammaan tana karaa ijoolleetti achi dabarra callaa fi badoo Haroo faanis gaa nu jidduutti argamanii Haroo karaa araaratti achi dabarraa mi ammaan tana asu hottu ifaan san duratti ifaan dhufee jira gaa mee ifaan muuturraa naafas yeroo takka akaasi muut kan kee banadhu ifaa. Ifa nanti gitu. Okay. Ifa maya bo alam dia mujra itu.
Fudhatumaan deemaa ture. Maybe sagaleen alaa yoo isin jeeqallee hin beeku. Hajaafin ala jira. Bareedaa jira, bareedaa jira. Waan gaarii goota wallahi obboleeyyan kiyyaa'uma waan nuti lafatti fixuu dadhabnee nama meeqaan yaalaa turre nama lamaan ba'aa tana fira fudhatanii fixuun isaanii hedduu waan bareedadha. Wallahi amallee jajjabaadha. Rabbi barakaa qabeenya keessas barakaa isiniif haa kaa'u. Akkasii haganuman jaa wallahi hedduu gammachuun dhagahame. Hedduu addallee bannee faragaa tanaa hedduu addallee faffacaanee rakkoo adda addaatiif chaalenjii adda addaatiin waan hojjechaa turrerraa illee adda waan hedduutu nu daangessaa ture. Haa ta'u immoo tun dhuftee irra guddoo taateeti wanni hundi adda babbaddee jirti. Alhamdulillah garuu inshaallah amma booda gaarii ni ta'a waliin ni fayyan jeeti yaada. Inshaallah hundaafuu isiniin dhaggeeffadha asuma jalan jira galatoomee abdee. Thank you. Okay. Egaa irra deebi'ee hundi keessanuu galatooma. Saa dheeraadhaan waliin jirtanii ammaan tana badoo fi callaaf carraa kannineeti isaanittillee maal akka dhagahame jalqaba irratti maal akka dhagahame itti kennina. Already haasawni tana booda wanni haasamu takkalleen hin jiru jeeti yaada. Karaa araaraa fi gammachuu qofatti jalqaba karaa araaratti osoo hin seenne gammachuu isaanii maal akka itti dhagahame jalqaba badoo irraa hin eegala. Badoo kottu maaltu sitti dhagahame wanni kun karaa kanaanoo ni dhufa jettee yaaddee jirtaahi dhufte immoo obboleessa kee obboleeyyan keetii wajjin as gubbaa jirta. Akkanatti obboleeyyan keenya yeruma takkatti sarpiraayis nu godhuu isaaniitiin maaltu sitti dhagahame? Ayyee duraan dursee hunda keessanuu galatoomaadha. Ispeeshaalii Abiroo fi Saadiqee. Dubbiin kun akkuma birraa afaan jechuu turan silaa asirratti akka dhuftu sagalee biyyiin dhagahamaami? Yaa. Dubbiin kun asirratti akka dhuftu hin barbaanne turani. Hunda caalaa ni beekanii haroo illee sirri beeka. Ibsaa daminaa falleen gaafa nu jidduu turan sirri beekanii. Ispeeshaalii akka asirratti dhufne baadaraa akkan jechuu ture. Garuu ani dubbiin kun gammachuu isitti gammachuun qaba. Xiqqaatullee nama rakkoof bal'oo meeqa hojii dabarsee diinummaa walitti hin qabnu. Furmaanni furamee jeetii yaadaa furmaanni irraa qofaallee miti haa ta'u akkuma reefu jee diinummallee walitti hin qabnu callaa waa hedduun dubbadhu. Hundaafuu galatoomaan isin jechuu barbaada hundi keessan. Sagalee Abdeellee nuti jira natti fakkaata. I think. Anaan muutu jira haasawutti hin jira bara. Okay, maal an jette? Mee ati hoo maaltu sitti dhagahame hanganatti daqiiquma lama keessatti obboleeyyan keenya waan kana nuutu xumura jaanii if qabuu isaaniitti akka xumuramee jira already jaanii asirratti nama dila kanarratti beellama nu seenanii waan kana eeydee turte kanarratti yooti maaltu sitti dhagahame callame? Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf bifa kanaan miidhuma jee hin hiine garuu haroo fi obboleessa kiyya Saadiqee jecha hin qabu jechuun galatooma jechi ijoo kun xiqqaadha sidii galee. Nusoo jechi kanarra gurguddaa jiraate wanti biraa jiraate hin jaani. Lammadatti immoo namoota nu laallatu jira. Hordoftoota keenya namoota nu jaalatu jira. Warra fooloo nu godhu namoota jaalala keenya laalee wal jaalatu hedduu jira. Fakkeenyaaf kan hin beeku. So namni waliin bu'a. Namni wal lola naaf inni obboleessa kiyya waliin buune rakkoon takka takka dhufte asirratti illee waan kana baasuuf hin feene afaan furmaataa dhamnaa wanti kun bakka kana dhufe asillee dhufnaan akkan yaadini alatti wanti kun dhume I think akkanatti salphaa kanatti ni dhuma jee yaanne garuu isi warroonni nu jaalatan warroonni nu laaltan wanti akkanaa jireenya keessatti numa uumama walitti bu'iinsi keenya kun akka xiqqashuu isinamilee hin cabsine sigalee dhiigeel kee garii liqimsanii garii tufan jette sigalee Oromoon akkasaniiti jecha wantiin jiru waliin irraa laaqamee jira galatoomaa qofan jawaan biraan jiru. Galatoomi ulfaadhu aashuu yoo jiraatte kottu yeroo tokko ol bahi haroon bal'isaa aashuu yeroo takka seeni haroogaa irra deebinee hawaasni hundigaa hawaasas bakka buunee galatoon wallaahi siif Saadiqee galata
akkana jenneetti isin ibsinu hin qabnu sanirraa kan ka'e amma gaa daarektii karaa araaratti kan dabaru araaratti dabaruun duratti obboleeyyan keenya badoo fi callaas isaan lamaanuu gartee kana booda akka isaan jalqaba irratti waliin hojjetan akka qiimii wanni dabare hundi akka dabree jiru gartee dhugaa jirtu isin hundi itti himtanii amma wanni carraa isin hundaa kannuuf isaanitti akka himtaniif isaan kuni yoo ibi waan birallee garaa keessa akka qabaatan ta'e akka garaa keessaa sababa keessanii fi sababa hawaasa namkum afuradala jiru waan garaa keessaa qaban baasanii daarektii afoonaan illaa waliin jaanii san duratti immoo isin hundi keessanuu dhaamsa isaaniif qabdan asirratti dhiifamaan duratti dhaamsa jaamu jecha jaamu isaaniif akka dhaamtaniin fada haroo jalqaba irratti jarraasiifin kannaa isin hundi yaada takka takkaan isaan lamaanitti egaa wanni dabaree akkana jettanii gaggabaabsitanii yaada keessan isaaniif akka kanitanii fada itti fuuf yeroo. Tole, galatoomi abbiyaa kiyya dhiifama gaa ammallee irraan deebi'a. Maaliif ani waan kana awareness kana kaduranaa kan maakiidhaan isin himee akkuma harree hundan isin hime eegas booda awareness kiyyaa fi abdii fi caaltuu ani dhagee ta'e. Isinilleen qooda qabdi waan kana keessatti waan santee jecha silaa isinilleen hogguta ka ol galteen jaaladhee ture. Esti erkiteebii turte caaltuuni dhufuu ta'e. Harkiseen ture bari hin seenne haroo harkiseen hin seenne. Yoo ka jiraatu takka takka lafonni yoo ka jiraatu ta'e galii koziyoon fi hin jiraanne hin jirtu jechuudha guusan maaliif dirqama beekee waan takka waliif wanna san kan ta'e bira dabruu qabdaa jechuudha. Jechumarraayin yaada kana kaniin kaasu ta'e. Ammoo kan biraa obboleeyyan kiyya galata hin barbaachisu kuni waan dirqamuma silaa namarra jiru wanni taa'ame kun malee waan obboleeyyan tokko asoo argitu isaan jidduutti waan hamtuu hin lakkistu sanumaa jecha waan kana kan wanna ta'e hin barbaachisu obboleeyyan keenya ammoo nuti gammachuun nuti isinirraa feenu isin lamaan waliif fayyitanii waan silaa irra wal dhabdan sanillee arra nurratti guuttattanii nutiifillee kanitanii kana jechuu keessaniif hedduu takka galatoomaa isinin jenna nutilleen akka hawaasaatitti ammoo amma akkuma reefuun tan obboleessa kiyya birraan kaasee kar lamaanii waa jira soo badheelleen amma akka waan nuti jennee san gisee gunneef akkasitti obboleessa keenya atilleen kun hoo wannitti kara kiyyaan jirtus kana jee akkasitti innilleen kana guutuuf ta'a jechuu kana jecha akkuma reefu abdeen jee warri jala jirtanii waa silaa harka laachuu dandeessan obboleeyyan keenya kana lachuututu mee surprise nu godha kooyinaan warri sira jirtan inshallah isaan lachuututu surprise adda addaa irratti nu dhiyeessaadhaan isiniin ja'a so araarama keessan feena gammachuu keessan feena so nu wajjin qoflaati taphadhaan isiniin ja'an hedduu haasoo hin danda'u caaltuullee ni beekti so waan kana ta'e jecha gaasuma irratti hin dhaabaan isiniin ja'a obboleeyyan galatooma. Thank you. Haroo galatoomi hedduu ulfaadhu. Ashuufin carraa kanaa itti deebi'ee harootti. Ashuun yaada badoo fi callaa araara osoo afootu isaan waliin hin je'in dura maal akka godhuu qaban yoo garaa wal qabaatanis akka garaa nu baafatan gartee san irratti hundooytee yaada isaaniif nuuf dabarsii muutirraa kaase ashuu itti oofi. Keessummoota biraatiif bakka kan nuufin I think wanni jira isaan lachuutu reefullee diinuma waliin qabnu walumatti gufannee waliin gufachuu barbaada. Ilmi namaa haa wajjin jiru isillee waluma dhawaa jettee Oromoon saniifuu adeemsuma jiru isin lachuutu maalirraa barachuu dandeenya fuulduraafillee akkamitti wal eeggannee waliin deemuu dandeenya. Ashuu sagalee tolchi yeroo takka dhiifama sagalee. Amma hooni dhagama? Yaa. Okay. No, wanni jechaa ture ilmi namaa adeemsuma jiruuti. Namni ogguu wajjin jiraatu wal dhabuunis waanuma jiraati. Saniifuu fuulduraafillee hoggaa wajjin deemtan akkamitti wal eeggachaa wal qusatu. Wajji deemtan jaalala dursan akka bakka deebisu yeroo fudhata. Yeroo sanillee waan fudhatuuf isin lachuu wal eeggachaa waliin garaa qulqulleessitanii jechuudha. Akka duritti akka deebi'uu dandeessan, akka hawaasa keessanitti mul'achuu dandeessan. Asumaan isin dhaamuu barbaada. Wanni dabre dhugaadha. Hogguu takka takka gasteetillee irraanfatamtu. Ammoo isin lachuutu yoo irratti hojjetan akka gaariitti akka irraanfattanii dur caalaa itti wajjin akka hiriyummaa qabaattanii fi obbolummaa qabaattan godhuu ni dandeessan jeetiin amana waan ta'eef ani gama kiyyaan saniin isin dhaamaa hanga dandeessanitti wal qusadhaa, wal jaaladhaa, dhugaan
gararraa akka duraanii sanitti maaliif furmaanni arra obboleeyyan keenya asii walitti qabamaniif keessattuu Iskandarii fi Saadiq waan kana hunda keenyarraaf bakka bu'anii fixuun isaanii akka isin jaalala dursan caalaa deebifattaniif waan ta'eef gurratti nu qabadhaa, nu qalbeeffadhaa, nu jabaadhaa isiniif dhaama galatoomaa dheeressallee dhiifama naaf kolchaa. Thank you. Ashu hedduu galatoomi ulfaadhu asaantii fi caaltuu fi ibsuu carraa kanneetii fi birraatti dabarsee sanbooda karaa obboleeyyan keenyaa dabarraa. Asu asirratti karaa araaraati amma kadeemutti jirru osoo karaa araaraatti hin seeniin ati hoo isaaniif dhaamsa jajjabeessitee obboleeyyan keenya isin lamaanuu dhaamsi kun kadeemu jiru isinii fi sirriitti dhaggeeffattanii yoo isinitti haftellee akka fixattan asuu itti fufi. Hayyee galatooma waan reefu jeesanirraa kaafee rakkoon guddoon jaamtu furamtee taaftee teessanii keessaan wal arrabsitaniitis waan garaa walitti baafattaniitis ta'u akka duraanii sanitti waliif fayyitanii wajjin isin agaruu feena waliin isin beena waliin isin feena gufuun ni uumamti boroonaa fi abdee wal loluu dandeenya abbaan fedhe wal loluu danda'a garuu keessaan dadhabamnaan as dhuftee uummata walitti yoo waa taane walitti nu araarsu ni qabna uummata isin jaalatu ni qabdanii. Nama hedduu isin jaalataa tokko gizee agaran abdee eenyu callaa gizee agaran badhoon hojaan badhoo gizee agaran callaan hojaan namni waliin isin fadhaa so akkuma duraanii sana kan utaatan isin barbaanna deebinee wajjin isin agaruu feena amma rakkoon tun furamtee jettanii kanumatti karaa irratti salaamu alaykum jettanii akka wal bira dabartanii feenu nuti akka duraanii sanitti akka deebitan feena so warri kaanis galatoomaadhaa haroo saadiqoo hundi keessan. Warra asirra jirtan birraa ibsuu hundi keessanuu galatooma abdeetis galatoomi dubbiin keessan dadhabamtee asirra fiddee egaa asirra dhuftee booda immoo saaltolee hedduu ture waan duraan hin ka'in taammee egaa dubbiin asirra baate booda nu araarsan lafatti haadhumtu kan akkanaa jaan hedduu takkaa ture san hunda injifatee har'a guyyaa kana as dhufnee furmaata argachuu keenyatti hedduun gammadee walitti nuu fayyaa dhugaanta keessaa santa garaa san walitti nuu fayyaa tanumaan jechuu barbaada. Thank you Asu galatoomi. Dubartootaaf ammallee carraan caaltuu fi kannaa caalii ati yoo maaltu sitti dhagahame irra deebitee sanii fi badhoo fi callaaf dhaamsa maal dhaamtaa akka isaanitti dhiyaatutti akka obboleettii isaanitti mee itti nuqu. Badhoo fi callaa osoo asin dhufin dura ol beekna so ana qofaa miti namni hedduunis ni beekani jaalala hawaasni isaanii qabu arraa arguu ni danda'an ta'uu irraa addatti jeetii yaada. Kunuunti immoo yeroo hunda akkuma asuun jette daa'if kana yeroo seenne keessattuu egaa wanti kun ka'e yoo badhaasoo argan callaa yaamanii yoo callaa argan ammoo badhaasoo yaamanii namni hedduu waliin isin jaalataa waliin hawaasa if barsiistan waliin isa hawaasa biratti jaalatamtanii waan bareedaa takkaan walumaan taatanii dhugumaan waliif fayyitanii waan guddaa akkasitti hijaa isaan haasaanii turarree kun tana hijaa namni akkanatti akka diinatti ittiin wallaalu takka illee walii hin goone gabaabsanii nurraa fixan obboleeyyan keenya haroo fi saadiqeeni kanaafi waliin akkuma asaantiin jette dalagaa isaaniif deebi'anii yoo dalagaa sanillee ta'uu baate dhugumaan waliif fayyanii gammachuu hawaasni isaanii qabu kana jaalala hawaasni as jala hangaree furraa kaasee namni kumni sadeen kun gadi hin irranne nama dile kana isaan dhaggeeffachuu fi waliif fayyoonsa isaanii akkasuma yaada namootaa koomentii as jala jirtu hunda argaa jiran jeetii yaada kana hunda ilaalanii osoo waan guddaa wal godhanii qulqullaa'anii waliif fayyanii waan bareedduu takkaan jaalala ummata kana surprise godhanii indoom isaanumtuu agarsiisuu qabaniin jaanii hedduu isin jaalna waliin isin feena waliin isin barre waliin akka waliin nu deebitan waliif fayyitanii wanti wayoo jiraatellee lafatti hanga afellee fixattanii duraanuu walitti utaalanii walirraa as deebi'anii waliif fayyuu akkasi wal barsiifatanii soo saniif waliif fayyaa dhugumatti isin jaalanna isin kabajna kabajamaadhaan jaan soo bira isin waasoitan. Galatoomi caalii ammas ibsuuf carraa kanneetiin birra dabree haree isaaniitti dabra ibsu dhaamsa isaaniif qabdootilleen itti fufi haasa'e. Hunda keessanuu galatoomaadha waan addaa waan isaan warra kana durbatan caaltuu isaaniitiif haroomti isaan dubbatee dhaattoo waan ijoon qabu ammas ilaafuu wanni hafeen jiru gammachuu isaanii nagaa isaan gidduutti osaan nagaa wal afaan lawal jechuunidha. Ammoo yoo waan takka wanni ijoo yoo waa xiqqoo qaree isin keessa jiraattillee san numalaalaatu ummatumaa lala dhiisa barollee ta'ee caalaan yoo waa xiqqoo isin keessatti hafanii numa dhiisaa san bira kutaadha
yoo ammoo waan bira qotamuu hin dandeenye taate baroona keessumatti ajjeesuuf bareedaadha sanii kana booda wanni deebitee isinitti kirii hojii yaadu tokkollee hin jiru asirratti namatti lafa duratti eega nageenyaaf keessanii kun teenyee rakkoo asitti jiru haroo fi isaatti goostee namni hundi warri waan kanarratti hirmaate hundi furee furamtee inni barnee jirra kana booda isin namni guyyaa aadaa jechuun walollee ganama walollee isaa booda walitti argamna garuu immoo gisee walollee namni hedduu ture xiqqishoo gaaffi inni uumamti gaaffi isheen illee cufaadhaa tokko ta'a akkuma duritti waliin deebi'aa hojii hojjetaan isin jaa iddoo isin jaalanna isin kabanya waliin isin harkuu feena kanuma galatoomaadha haroonni dabu. Dura carraa siifin kanna gabaabsiiteetillee yaada sun kee fudhuuti dafnee finneetii karaa sagantaatti aantu dabarra isaanii dhaamsa. Galatoomaa isin ammallee irra deebi'ee Saadiqee fi haroo irra deebi'ee galatoomfachuun barbaada. Amma waggaa irra deddeebinee akkanatti isaan kana galatoomfannu wanti fakkaatu nuti sababaan irra deddeebi'ee galatoomfadhuuf hin qaba. Yeroo hedduu